Dandeettii sammuu qabaachuun barbaachisaadha. Garuu isa caalaatti wanti baay'ee barbaachisaa ta'e bilchina miiraati jechuudha. Jireenya keenya keessatti namoota adda addaa duukaa wal qunnamuu dandeenya. Karaa gaa'elaatiin, karaa waajjira tokkoon hojjechuutiin, akkanuma immoo wajjira jiraachuutiin karaa adda addaa namoota adda addaa duukaa wal qunnamaa oolla. Namoota duukaa wal qunnamnu kun immoo namoota dandeettii addaa qaban duukaa wal qunnamuu dandeenya. Namoota miirri isaanii baay'ee bilchaataa ta'e, namoota miirri isaanii xiqqaa ta'e duukaa wal argaa oolla. Isaan keessaa gara kamitti argamnarree yoo akkam jirtu jaallatamtoonniif kabajamtoonni hordoftoota koo horoon inspire wartaatan akkam naaf jirtu. Tole egaa guyyaa irraa barnoota baay'ee bareedaa ta'eef barnoota miidhagduu ta'e isiniif qabadhee dhufee tan jira. Viidiyoo kana ilaalteen xumurtu taanaan hin eegaliin. Tole egaa mata dureen barnoota keenya irraa dandeettii sammuu qabaachuuf miira bilchaataa qabaachuun maal namaaf fida yookaan maal namaaf argamsiisaa kan jedhudha jechuudha. Uumamumaan namoonni gosa afuritti qoodamu. Namoota dandeettii qaban akkanuma immoo miira bilchaataa qaban akkanuma immoo namoota dandeettii qabu miira bilchaataa gadaanaa qabu. Namoonni dandeettii hin qaban miira bilchaataa immoo qabu. Namoonni dandeettii illee hin qabne jiru akkanuma immoo miira bilchaataa yookaan miira hubataa hin qabne jiru jechuudha. Isaan kana keessaati gara kamitti hirmaatta yookaan kara kam jirta kan jedhudha jechuudha. Tole egaa jalqaba irratti inni argamu namoonni miira dadhabaa qabaniif beekumsa yookaan dandeettii xiqqaa qaban maal gochuun beekamu jechuudha. Tole egaa namoonni kun baay'ee hamoodha. Ofii isaaniif illee hin taane namaaf illee hin taane. Namoonni dandeettiin isaanii gadaantee ta'eef akkanuma immoo miirri isaanii hin bilchaan yookaan namoonni baalaansi godhanii yaaduu hin dandeenye baay'ee hamoodha. Ofiifis hin taane namootaafis hin taane jireenya isaanii keessatti isaan namoota komachuutiin beekamu. Namoota wajjirra jiraatan ni komatu. Namoota jibbuutiin beekamu. Namoota hamachuutiin beekamu. Namoota sitti hamachuutiin beekamu. Jireenya duukaa jiraattu keessatti waajjira tokko duukaa jiraachuun, mana tokko keessa jiraachuun akkanuma immoo duukaa jireenya kee geggeessitanaan balaaf si saaxila. Kanaaf namoonni kun jireenya isaanii keessatti kufaatiiwwan adda addaa fidanii namatti dhufu jechuudha. Inni isaan namatti fidan keessaa inni qabxii jalqabaa ta'ee argamu dhimmoota isaanii irratti focus hin godhan. Dhimmoota namaa haasa'uu irrattidha. Yeroo isaanii kan isaan guban waa'ee namaa odeessuu irratti abaluun akkas godheera, abaluun akkas gochuuf jira, abaluun immoo akkas ta'eera jedhanii haasa'u. Miira isaanii sana baay'ee wanta badaa ta'eef miira isaanii control gochuu wanta hin dandeenyeef, miira isaanii to'achuu wanta hin dandeenyeef jechoota hin taane sitti dubbachuutiin si madeessu. Namoonni dandeettiin isaanii gadaanaa yookaan miirri sammuu isaanii bilchaataa warreen ta'in jechoota hamaa darbachuutiin beekamu. Akkanuma immoo miira hamaa sana keessa ta'anii jechoota itti dubbattisan baay'ee tokko nama miidhuu akkanuma immoo ofii isaanis deebanii ni miidhamu jechuudha. Kanaafuu namoota akka kanaa baay'ee hamoodha, baay'ee balaaf hamoodha. Jireenya keenya irratti balaa hedduu fidanii dhufuu danda'u. Kanaafuu namoota akkanarraa bareechinee haala gaariin irraa of hin eegnu taanaan wareegama guddaa nu kaffalchiisuu danda'u jechuudha. Akkanuma immoo inni lammeeffaa irratti argamu dandeettii sammuu guddaa qabu, bilchina miiraa garuu xiqqaa qabu. Namoonni kun akkuma isinitti hime dandeettiin isaanii guddaadha. Dandeettii waa kalaquu qabu. Dandeettii namoota duukaa walitti dhufeenyi isaanii guddaadha. Dandeettii waa hojjechuun isaanii illee akkanuma guddaadha. Barnootaan sammuun isaanii deemaadha. Barnoota idileetiin illee baay'ee deemoodha jechuudha. Garuu miira isaanii bilchaataa miti. Wantoota waggaa guutuu ijaaran miira isaanii to'achuu dhabuurraan kan ka'e guyyaa tokkotti diigu. Namoonni kun dandeettii qabu garuu miirri isaanii bilchaataa miti. Kanaafuu jireenya kee keessatti ati isa kamirra jirtanii miira isaanii to'achuu dhabuurraan kan ka'e dandeettii isaanii sana akka inni hin mul'anne yookaan akka inni awwaalamee hafu taasisuu danda'a jechuudha. Guutummaa hojii hojjetan irratti, wanta raawwatan irratti, wanta deeman irratti beekamtii qabu, ogummaa qabu. Garuu miira isaanii sana to'achuu dhabuurraan kan ka'e wareegama hedduu kaffalaa jireenya isaanii keessatti jira. Dandeettii qaba, namoota duukaa walitti dhufeenya qaba. Ankuukummaaf naaf raawwachuu dide gaaffii ofitti jedhan yeroo baay'ee irra deddeebanii of gaafatu. Namallee hin gaafatu, isaaniif galuu hin dandeenye. Sababni isaas dandeettiin miira isaanii waan xiqqaa ta'eefidha. Miirri isaanii bilchaataa wanta hin taaneefidha jechuudha. Dandeettii hagamuu haa qabaatan, waan barbaadan kalaquu yaa qabaatan, jireenya isaanii keessatti milkaa'uu garuu hin danda'an. Sababa miira isaanii sana to'achuu hin dandeenyeef namoota duukaa walitti dhufeenya hangam yoo qabaatan illee of duukaa jiraachuu hin danda'an. Ankoofala hin qabu, nama duukaa olis nan gala, aynan hojjedhas garuu milkaa'uu hin dandeenye kan isaan jedhanidha. Kan yeroo baay'ee dhageenyu. Sababni isaas miira isaanii sanatti
dandeettii isaanii sun akka hin dhokatu taasisa yookaan immoo dandeettiin isaanii sun akka inni ba'ee mul'anne kan taasisu miira isaanii sanadha jechuudha. Miira isaanii to'achuu irraa kan ka'e miira isaanii to'achuu dhabuu irraa kan ka'e murtoowwan hin taane akka isaan murteessan, gochaawwan hin taane akka isaan raawwatan, wanta itti gaabban baay'ee akka isaan raawwatan goosisaa jechuudha. Kanaaf immoo irraatii baay'ee of beekuu yookaan of eeggachuun barbaachisaadha. Dandeettiin kee isa kam akka ta'e hubachuun sirra jiraataa jechuudha. Akkanuma immoo inni sadeeffaa irratti argamu dandeettii sammuu xiqqoo qabu garuu miira bilchaataa guddaa qabu jechuudha. Namoonni akkasii warra lakkoofsa lammeeffaa irra jiran sana caala waan argachuun isaanii yookaan carraan milkaa'uu isaanii guddaadha jechuudha. Sababiin isaas mul'ata dandeettii nama kamuu bitachuu waan danda'aniif. Jireenya kee keessatti fakkeenya tokko yoon siin fudhadhe energy for injineroota jala isaa jiraniin dirqama keessan V8 motora hojjedhaa lafa kaa'aa jedhe. Miira bilchaataa waan qabuuf dandeettii nama kamuu bitattee qacartee hojjechiisuu ni dandeessa. Miira bilchaataa garuu tasuma maallaqa kamiinuu bitamuu hin danda'u. Takkaattis argamuu hin danda'u miirri bilchaataa. Jireenya isaanii keessatti wanta barbaade namoota qalaqan bitachuu danda'u, hoogganuu danda'u. Beekumsa kamiyyuu maallaqaan argachuu danda'u. Garuu miirri kamuu maallaqaan argamuu hin danda'u. Kanaafidha jireenya isaanii keessatti namoonni baay'een namoonni milkaa'oo ta'an yookaan immoo namoonni successii yookaan milkaa'ina irra ga'aniiru jennee yaadnu miirri isaanii bilchaataadha. Murtoo murteessan tokko isheetti itti yaaduutiin murteessu. Dandeettii nama kamiyyuu of jalatti qaxarsiisanii hojjechiisuu waan danda'aniif carraan dafanii milkaa'uu isaaniillee guddaadha jechuudha. Kanaafuu miirri keenya nuun yookaan dandeettii keenya ol ta'ee mul'achuu qaba. Yoo namoota miiraan hoogganaman baay'ee isaanii argitaniitu ta'uu danda'a. Namoonni miiraan hoogganaman jireenya kee keessa jiraachuu danda'u. Namoonni dandeettii qabaatanis gadi kufan jiraachuu danda'u. Namoonni tokko tokko immoo dandeettii tasuma uumamaan hin qaban garuu wanta isaan itti yaadanii dubbatan yookaan itti yaadanii godhan dafanii akka isaan milkaa'aniif daandii saaqaa jechuudha. Akkana jechuun immoo miira bilchaataa sababa qabaniifidha. Sababa baalaansii godhanii ilaaluu danda'aniifidha. Sababa bitattis mirgattis yaaduutiin fayyadamaniifidha jechuudha. Yeroo hundumaa miira isaanii sana isaantu miira dandeettis ta'e sammuu isaanii sana bituu danda'a. Namoonni miirri isaanii ta'e akkanuma immoo dandeettii namoonni baay'ee haala isaaniitti hubatan sammuu keenyatti miira keenya bita jedhanii yaadu. Garuu miira keenyatu sammuu keenya bita. Sammuu keenya kan hoogganu miira keenyadha. Miiraan hoogganame namoonni baay'ee umurii isaa guutuu ammana adabaatti dabarsaa jiru jira. Miiraan ariifate lubbuu isaa dhabee jira. Miiraan ariifate kan jireenyi isaa akka hin taane ta'ee karaarra ciisaa jiru baay'ee jira. Kanaafuu namoonni sadiffaa irratti argaman baay'ee namoota filatamoodha. Namoota dandeettii addaa qabanidha jechuudha. Kanaafidha yeroo baay'ee namoonni baay'ee miileenarii ta'aniif namoonni milkaa'oo ta'an kan isaan jechoota isaan dubbataniif wanta isaan murteessan milkaa'inarra isaan baasu jechuudha. Akkasuma immoo inni afuriffaa irratti argamu namoota dandeettii guddaa qabaniif namoota miira guddaa qabanidha jechuudha. Namoonni kun namoota baay'ee isaaniidha. Dandeettii yaaduu isaanii kanneen akka Toomaas Edison, kanneen akka Albert Einstein, kanneen akka Niisel Maandeellaa dandeettii guddaa qabu jechuudha. Isaan kun dandeettii isaaniillee sammuun isaaniillee miirri isaaniillee hubataadha. Yeroo hundumaa fakkeenya baay'ee na ajaa'ibu keessaa tokko Niisel Maandeellaan dandeettii sammuullee qaba. Miira isaallee to'achuu nama danda'udha. Niisel Maandeellaa murtoon waggaan itti murtaa'ee deebi'ee jennaan nama murtii sana itti murteesse nama waamee laaqanaaf feereen nama jireenya kee dukkanatti darbu nama jireenya kee boolla keessatti hidhamu jedhee sirratti murteesse keen laaqanaaf feeruu jechuun baay'ee ajaa'iba. Nama yerooti bishaan dheeraa bishaan naa kenni jettutti nama fincaan mataa kee irratti fincaa'ee waamanii nyaata affeeruun baay'ee miira guddaa, miira of to'achuu, miira yaada ofii bituu ibsaa jechuudha. Kanaafidha yeroo hundumaa namni miira bilchaataa ta'e dandeettiitiin illee sammuu isaatiin waan barbaade kalaqee akka barbaadetti jiraachuu danda'a. Namoota konfiidensii qabanidha. Dandeettii isaanii irratti milkaa'uu isaanii irratti karaan hundumaa daandiin isaanii yeroo hundumaa kan sirrateef kan mijateefidha jechuudha. Bu'aa bahiin ittiin baay'atu. Sababiin isaas sammuu isaaniitti ni fayyadamu. Miira isaanis to'achuu ni danda'u. Kanaaf milkaa'inni isaaniif salphaadha. Haala salphaatiin milkaa'ina irra ba'u. Haala salphaatiin jireenya salphisanii jiraachuu danda'u jechuudha. Kanaaf immoo wanta san amma arrasiniif kaase kana dandeettii sammuuf bilchina miiraa kamtu akka sirrii ta'e akka seeraan hubattan abdii guddaan qaba. Akkanuma immoo
iddoo kamitti akka inni fooyya'uu qabu, iddoo kamitti dogoggorri koo kan jiru, iddoo kamittidha haala kamiinan sirreessuu danda'a jettee irra deddeebitee yaaluutiin wanta argamuu danda'udha. Guyyaa tokkotti, sekondii tokkotti, halkan tokkotti jijjiirama miiraan fida jettee yaaddatanaan na amani waa tokko jijjiiruu hin dandeessu. Garuu immoo irra deddeebitiin yaaltee sirreessuun barbaada jetteenaan miira kee miti waan barbaadde to'achuu waan dandeessuuf akka ittiin milkootu shakkii tokko hin qabu. Waan na faana turtaniif guddaa galatoomaa. Yoo isinitti toleera ta'e like, share, subscribe gochuun maatii keenya ta'a. Akkanuma immoo hiriyoota keessaniif qooduu hin dagatinaa. Guddaa galatoomaa.